Toreto toba auso nasiro dole faka hawasilalenji sodika arkalachu dinan harmamuran harka kanu dinan harka muran sanyi balle suda isagara bintu dana damsun gochi afanama hindu banes edukan hapan Josa kanaaf qabnuun isinitti hima. Dulli tiwitaraa mata duree sarbamiinsi mirga ilmaan namaa Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabbatu jedhuun roobii biroo gaggeeffamuu fi torbaaniin dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamuu fi rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru hooggantoota biyyoota addunyaa biratti dhageessisuuf kan adeemsifamu dulli tiwitaraa roobii biroo gurraandhala 2 bara 2022 mata duree sarbamiinsi mirga ilma namaa Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabbatu jedhuun adeemsifamuu fi dulli kun miidhaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti raawwataa jiru kanneen akka ajjeechaa jumlaa, reebicha, gudeeddii, manneen qonnaan bultoota gubuu, lammiilee buqqaasuu, beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu fi kanneen biroo Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa federaalaa, humnoota Amaaraa, waraana Eertiraa fi humnoota addaa Oromiyaatiin babal'ate dhaabsisuuf kan duulamudha. Marii biyyoolessaa Abiyyi Ahmad waraana waliinii Itoophiyaa kan dheeressuudha jedhe ajajni olaanaan waraana bilisummaa Oromoo ibsa baase. Komishinii marii biyyoolessaa mootummaan biltsiginnaa hundeessaa jiru ilaalchisuun ibsa kan baase ajajni olaanaan Abaawoo Waboo haala amma jiruun mariin kun waraana waliinii Itoophiyaa kan xumuru osoo hin taane caalattuu waraana jiru kan hammeessuudha jedhee jira. Marii biyyoolessaa bu'a qabeessa ta'e adeemsisuuf lolli biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru waliigaltee irratti hundaa'uun dhaabbachuu dhiibbaa Eertiraa dhaabsisuu fi humnoota ishii Itoophiyaa keessaa baasuu hidhamtoota siyaasaa guutuu biyyattii keessa jiran hiikuu bakka hundatti daandii gargaarsaa saaquu labsii shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF irratti labsame kaasuu qaban jechuun ajajaan olaanaan Abaawoo Waboo hubachiisee jira. Bara 1983 irra deebiin nu mudatee jiru hawaasni Oromoo aanaa Amuruu fi Jaartii Gaarraa sababa lola fiinxaaliyyii Amaaraatiin buqqaafamani. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu gandoota baadiyyaa 10 ol keessatti lola walitti fufiinsaan banameen hanga ammaatti lubbuun dhalattoota Oromoo baay'ee kan dabarte yoo ta'u manneen maatii gandoota 5 olii guutumaan guututti barbadeeffamuun hadiyyoomu namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise himee jira. Akka maddi keenya kun jootti gandoonni guutumaan guututti gubatan Saammoo Ilaammuu, Cidhatti, Harar Jaarsoo fi Harar Saammoo gabaa amuusii kan ja'aman yoo ta'an tibba jalqaba gandi kun weeraramu hawaasni gandichaa ijaaramuun ofirraa ittisuuf yoo yaalu humni dabalataa fi meeshaan waraanaa gurguddaatiin itti dhaquun manneen abbootii warraa gandoota kana keessa jiran hunda barbadeessuun namoota sababa umriitiin baqachuu hin dandeenyes mana keessatti gubamuu isaanii maddi keenya kun himee jira. Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu fi Wallagga Lixaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin lammiileen 200,000 fi 50,000 ta'an deeggarsa midhaan nyaataa akka barbaadan UN'tti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa UNOCHA'n gabaase. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHA'n ibsa amajjii 31 bara 2022 baaseen sababa tasgabbii dhabiinsaatiin lammiileen lixa Oromiyaatti qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaaduu jedhe. Gama biraatiin ammoo hongeen kutaalee Oromiyaa, Baalee Bahaa, Gujii, Booranaa fi kanneen biroo keessatti mudateen miidhaan horsiisee bultootaa fi qonnaan bultoota irra gahe babal'achaa jiraachuu eeree jira. Gabaasni kun humni waraana biltsiginnaa aanaa Bosatti kaambii Soogiddoo jedhamu keessa qubsiifame jiraattota aanichaarraa meeshaa hiikaa jiraachuun himame. Aanaa Bosatti gama daangaa naannoo Amaaraan fiinxaaliyyii fi leellistoonni sirna durii lafa weeraraa kan jiran yoo ta'u meeshaa jiraattonni ittiin daangaa eeggatan waraanni biltsiginnaa irraa hiikuun hawaasni rakkoo hamtuuf saaxilamaa jiraachuu jiraattonni OMN dubbise himanii jiru. Gama biraatiin hidhaan manguddoota irratti xiyyeeffate naannichatti hammaatee jira. Aanaa Bosatti ganda dhaddacha iddoo heexoo jaamutti
manguddoonni 30 ol qabamuun kaambii waraana Soogiddoo erga geeffamanii booda tibbana magaalaa aanichaa gudditti Walancititti hidhamanii jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Tigraay fi waraana Biltsiginnaa gidduutti muddamni guddaan deebi'ee dhalate. Lolli Affaar gama kaabaatti gaggeeffamaa jiru ammoo akkuma itti fufeetti jira. Walitti gaarreeffannaan loltoota Biltsiginnaa humnoota Tigraay kun kan dhalate erga humnoonni Tigraay Gondar kaabaa Walqaayitii fi karaa Raayyaa irraan loltoota dabalataa gara waraana Biltsiginnaatti siquun qabachuu isaanii booda ta'uu maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Oduma walqabateen ammoo lolli Affaar gama kaabaatti taasifamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni humnoota Tigraay fi naannoo Affaar kan waraana Biltsiginnaatiin deeggaramu gidduutti taasifamaa jiru kana ilaalchisee gama lamaaniinuu deeggarsa uummataa argachuu isaanii ibsataa jiru. Waraanni Tigraay uummanni Affaar haala gaariin nu simate yoo jedhu faallaa kana ammoo Biltsiginnaan naannoo Affaar magaalota garaagaraa keessatti humnoota Tigraay mormuun hiriira taasisaa jiru. Ijoo keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaa Naajiraan jaamu keessatti hidhamanii yeroo dheeraaf dararamaa jiru. Biyya Yamanitti dhiyootan taate magaalaa Naajiraan mana hidhaa Naajiraan irraa dhalataan Oromoo dhalootaan Baalee ta'e namni maqaan isaa Hussein Beeltoo Gurgurruu jedhamu odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kenneen akka jedhutti erga asitti hidhamne waggaa 3 ol lakkoofsifnee jirra. Garuu hanga har'aatti namni nu quba qabu hin jiru ja'a. Kaawwaniin adda kan isaan godhu lammiileen kun osoo karaa Yamaniin daangaa qaxxaamuranii biyya Saawud Arabiyaa seenaa jiranii kan gaara keessatti poolisootaan qabamanii hanga ammaatti imbaasiin Itoophiyaa biyya Saawudii jirus nutti hin dhufne jaani. Daangaa kanarratti Yamanootaatu kotorbaandii daldala. Poolisoonni biyyattii kotorbaandii kana gaafa qaban baqattoota karaa sana yaa'u qabanii sodaachisuun akka isaan kiyya jaan ajajanii mana hidhaa geessuun hidhaa hanga waggaa 15 dabrees murtoo ajjeechaa namatti murteessuu kan jiru. Dhalataan Oromoo kun namoota 392 achi keessa akka jiran kanneen murtii fixates bahaa akka hin jirree fi dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamanii wal'aansa dhabuun rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoonni ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne isaan gaammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'ina oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyeessinaa gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee